ChatGPT itti gaafachuu danda'u dhukkubsataan. Tokkoffaarratti dhukkuba hubachuudhaaf ChatGPT gaafachuu danda'a. Dooktarri eega dhukkubaatti baasee booda dhukkuba akkana qabda jedhee himaaf hedduu immoo ifa waan hin gooneef dhukkubsataan ChatGPT keessa seenee dhukkubni kun maali jedhee afaan Oromootiin afaan fadheen gaafachuu danda'a. Fakkeenyaaf dooktarri diyaabeetii qabda, hypertension qabda, asmaa qabda jedhee itti hima. Dhukkubsataan kun maal godhuu danda'a? Dhukkuba inni himeef kana ChatGPT keessa seenuudhaaf hiikaa isaatii fi maal akka ta'e achirraa hubachuu ni danda'a. Dhukkuba beekuudhaaf itti fayyadamaa jechuudha. Karaa kanaan yoo gaafate kun humaa rakkoon qabu dhukkuba beekuudhaaf waan itti fayyadameef jecha waan ta'eef. Lammaffaa qoricha beekuudhaaf. Dooktarri qoricha ni barreessaaf faarmaasii dhaqee ni fudhata. Eega fudhate booda dhukkubsataan san waa'ee qoricha sanii yoo shakke taate yookaan immoo beekumsa dabalataa argachuu yoo barbaade ChatGPT irra seenee maqaa qorichaa san barreessuudhaan qorichi kun maalii akka taate miidhaa maalii akka qabu kanneen kana hundaatu barachuu ni danda'a yoo beekees achirraa humaa rakkoon qabu isa fayyada waan taateef. Sadeessaa dhukkuboota akkanaa namni dhukkubsataan tokko dhukkuba adda addaa qabaachuu danda'a. Dhukkuba sanfarraa ittisuudhaaf yookaan immoo dhukkuba san eeguudhaaf haala jireenyaa sirreessuu qaba. Fakkeenyaaf namni hypertension qabu tokko qoricha bichaa osoo hin taane haala jiruu fi jireenya isaa kana sirreessuu qaba. Jireenya kanaa fi itti aansee ammas qorichaan sirreessa waan taateef hypertension akkasumas diyaabeetik. Saniifuu ChatGPT keessa seenee akkamittiin hypertensionii to'achuu danda'a, haala jiruu fi jireenya hypertension hojii jiraatan akkamittiin fooyyeessa kajoo gaafachuu danda'a dhukkuboota hundarratti haala jiruu fi jireenya. Afra isaa immoo dhukkubsataan osoo yeroo dooktara bira gisee dhaqe maal gaafachuu akka qabu ni dagata, ni rifata waan taateef, nama haaree bira dhaqa waan taateef. Saniifuu osoo dooktara bira hin dhaqin dhukkubsataan mana taa'ee ChatGPT wajjin maal gaafachuu akka qabu gaafachuu ni danda'a. Hogguu kana ChatGPT'n dhukkubsataan kun yeroo dooktara bira dhaqee maal gaafachuu akka qabu ni himaaf. Gaafiilee gaafachuu qabu. Saniifuu waan akkanaa kanarratti ChatGPT gaafachuu ni danda'a dhukkubsataan. Shaneessaa bu'aa qorannoo hubachuudhaaf. Eega dhukkubsataan gisee manaa kamaa dhaqee laaboraatooriitti immoo waraqaa irratti bu'aa qorannoo laaboraatoorii achirratti barreeffamaaf. Achirra waan barreeffamuuf yookaan immoo abbreviyeeshinii yookaan immoo maqaa guutuu barreeffamuu danda'a. Dhukkubsataan waa'ee sanii beekuu hin danda'u. Saniifuu yoo ChatGPT gaafate ChatGPT maal akka ta'e ni ibsitiif. Garuu murtii dhumaa kakannu ChatGPT osoo hin taane dooktaraatu murtii dhumaa kan dhukkubaasan kenna malee inni hiikuu fi barsiisuu bichaadha. Barsiisuu fi itti himuu bichaadha kan godhu. Murtiin kan dooktaraati. Keessaa qoricha sirnaan fudhachuuf. Dhukkubsataan irra hedduutti eega manaa kamaa dhaqee yaalii godhee faarmaasii irraa qoricha fudhate booda qoricha san sirratti hin fudhatu. Ni irraanfata, ni dhiisa, guyyatti hoggu 3-6 hoggulaan fudhachuu danda'a. Saniifuu ChatGPT wajjin qoricha san keessa galchee akkaataa sirnaan fudhachuu qabu pilaana karoora isaa baasa ChatGPT'n yoo inni gaafateen akka hin irraanfanne pilaana karoora godha. Saniifuu dhukkubsataan qoricha san sirriitti ni fudhata jechuudha. Maaliif iskeejula godhamee waan kaa'amee jiruuf, waan isaaf kaa'ee jiruuf ni yaadata jechuudha. Torbeessaa barnoota fayyaa argachuuf. Dhukkubsataas ta'ee kan dhukkubsataan tahin dooktara alaa ta'es waa'ee qorichaa irratti, waa'ee dhukkubaa irratti, waa'ee fayyaa hundaatu baruudhaaf isa barbaachisa. ChatGPT'n akka dooktaraati miti. ChatGPT'n akka barsiisaati malee. Dhukkuba maal akka ta'e dhukkuba kana qabdaa, qoricha kana fudhachuu qabdaa jedhee ChatGPT'n murteessuu hin danda'u.
inni kan godhu torban kana bichaadha kan ChatGPT gaafachuu dandeessan. Wanni ChatGPT'n godhuu hin dandeenye dhukkubni kee kana jedhee murteessuu hin danda'u. Qorannoon laaboraatoorii kana dhukkubni kee kana jedhee murteessuu hin danda'u. Qoricha har'a eegalii boru eegalii har'aan tana dhiisii siin jechuu hin danda'u. Kuni murtii ogeessa fayyaati. Saniifuu obboleeyyan nama iyyuu ammaan tana yeroo ammaatti AI toolii ChatGPT ammas kan biraatis ni beekan. Saniifuu gaafii gaafachuu qabdan gaafii kana. Barnoonni irraa barachuu qabdanis waan torban kana. Hafe immoo dooktaraaf dhiyeessuudha. Akka beekumsa irraa fudhattan abdiin qabna barnoota irratti. Yoo ergaan gayya kuni ariifa isinii ta'e isiniif galee subscribe, share fi nama biraatiif illee akka gootan isiniin ja'a. Barnoota biraatiin hanga wal agarruutti nagaan turaa. Obsaan dhaggeeffachuu qabsaniifis galatoommaan isiniin ja'a.